Nagaan isiniif haa baay'atu akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kooti. Guyyaa irraa kana nutti wanta adda ta'e miti. Deemuma YouTube ijjiin wal qabatu wantoota lamaan tokkoon isinitti haasa'uudhaaf barbaade. Keessattuu seerri YouTube yookaas YouTube'n waan akkamii nurraa barbaada waan jedhu daqiiqaa muraasatti fayyadamen isin hubachiisuu barbaada. Namoonni baay'ee waa'ee YouTube beektu, haala isaa beektu, hojii isaas beektu. Garuu tu'a beektanii kan dogoggortanis jirtu jechuudha. Waan sadii YouTube nurraa barbaadu erga isitti mee booda maaliif akka nurraa barbaadu immoo xiqqoo isinitti himaa jechuudha. Tokkoffaa irratti YouTube'n eenyummaa keenya isa dhugaa barbaada. Eenyummaa keenya isa dhugaa yeroo hin jedhu an maqaa koo dhoofadhee akkan waan biraa na cabarbarre akkan waan biraan goone eenyummaa koo isa dhugaa barbaadaa jechuudha. Kana baruudhaafis paaspoortii koon barbaada, ashaaraa koon barbaada, waan baay'ee na gaafataa jechuudha. Isa kanaaf yeroo tokko viidiyoo hojjennu keessatti eenyummaa keenya isa dhugaa gaafa mul'isuu dinnu YouTube'n fudhatama nu dhoowwata. Isa kanaaf YouTube gaafa hojjennu maqaa keenyaan chaanaalii lama fayyadamuu dandeenya. Garuu AdSense lama fayyadamuu akka hin dandeenye kan dura yeroo lamaan tokko viidiyoo hojjedheera. YouTube lama gaafa fayyadamnu AdSense tokko irratti fayyadamna. Garuu AdSense lama maqaa keenyaan banuu jechuun AdSense keenya isa tokkos balleessu jechuudha. Maqaa kootiin AdSense yeroo tokko baname taanaan yeroo lammataa AdSense maqaa sanaan banamuu hin danda'u. Yookaas apply gaafa godhu maqaa koo sana fayyadamee apply gochuu hin danda'u jechuudha. Yoo godhes fudhatama naan qabaatu. Step 2 qayya agarsiisa yookaas hin kuffisaa jechuudha. Kanaaf YouTube keessatti eenyummaa keenya isa dhugaa mul'isu, barsiisu, hubachiisu nurra jiraata. Amma gaafa laallu namni tokko YouTube 3 qaba, 4 qaba, paaspoortii tokko fayyadamee verify gochuu yaala. Wanta akkasiitu yeroo baay'ee argama. Innaa isa kanaaf YouTube irratti eenyummaan keenya inni dhugaan mul'achuudhaaf ashaaraan keenya barbaachisa, suurri keenya barbaachisa, paaspoortiin keenya barbaachisa. Inni lammaffaan YouTube'n gaafa hojjennu qulqullina barbaada. Isa kanaaf immoo namoonni baay'een gaafa viidiyoo hojjettan aga tokko viidiyoodha waan ta'eef viidiyoon hojjettu. Daqiiqaa muraasa isa ta'u. Live irratti garuu amma siistemii tokko is fiddanii night stream jettanii irraa baatu. Night stream normally good night jettanii bantanii raftu. Isa booda chaanaaliin keessan halkan guutuu sa'aatii lakkaa'aa bula garuu sagaleen jala hin jiru. Gaafa apply gootan egaa YouTube'n maal jedhaa? Viidiyoo keessan kana hin shakka waan ta'eef reused contentidha yookaas contentiin qabdu jedhee viidiyoo kee kuffisaa jechuudha. Namoonni baay'een sababii kanaaf YouTube'n isaanii fudhatama dhabaa jira. YouTube'n isaanii kan inni ittiin fudhatama dhabaa jiru viidiyoo baay'ee hojjetanii viidiyoo xiqqoodhaaf reused contentiin itti dhufaa jechuudha. Maaliif reused contentii fidaa? Sagaleen qabu viidiyoon kun shakkamaadha jechuudha. Eenyummaa dhugaa miti. Sanuu suura keessan miti. Suura yeroo 2-3 fayyadamtu. Suuruma irratti liivii gootan boris ittiin liivii gootu. YouTube irrattis viidiyoo ol fakkaataa yeroo 2 fayyadamuu hin danda'amu kanas beektu. Viidiyoo har'a gadhiistan boris irra deebitanii yoo gadhiistan YouTube'n isiniin fudhatu. Reused contentidha jechuudha. Suura sagaleen qabu. Suurri keessan sagaleen qabu. Sanuu suuruma kaleessa fayyadamtan har'as fayyadamtu. Isa kanaaf YouTube'n isin hin dabarsu jechuudha. Reused content jedhee isin adaba. Sababiin isaa reused content jechuun idea mataa keenyaa gaafa dhabnu yookaas content mataa keenyaa gaafa dhabnu shakkamaa gaafa taanu yookaas viidiyoo keenya qulqullina gaafa dhabu YouTube'n reused contentidhaan nu adaba yookaas reused content nutti laata. Kanaaf immoo namoota baay'eetu rakkachaa jirtu. Inni kan biraan YouTube keenya keessatti TikTok irra chaanaalota adda addaa irra waan barbaanne irraa YouTube irraa buufne dhufnee gaafa YouTube irratti maxxansinu
darbee yuutuubiin riisdi kontentii nu laata. Aayidiyaa mataa keenyaa gaafa dhabnu jechuudha. Kanaaf gaafa yuutuubii hojjettan kontentii mataa keessanii godhadhaa. Kontentii mataa keessanii godhadhaa jechuudha. Sababni isaa namni tokko liivii gaafa seenu fakkeenyaaf namoonni tiktookeroota ta'an liivii gaafa seenan inni tokkos jala taa'ee iskiriin rikoordii godhee waraabaa jira. Atis rikoordii gochaa jirta. Isa booda yuutuubiin nama dursee poost godheef kan inni ta'u jechuudha. Egaa namoonni baay'een immoo xiyyeeffannoon isaanii aayidiyaa mataa isaanii waan hin qabneef tiktookii marraa abaluun akkas taate akkas ta'e jechuudhaani namoonni baay'een kan viidiyoo hojjettan. Innis immoo gaafa wal darrabu yookaas gaafa 2-3 ta'u riisdi kontentii fidaa jechuudha. Isa kanaaf yoo dursitanii rikoordii gootan abbaan carraa isinii haa ta'u poost gootaniitu alliisti gootanii yoo kaa'attan viidiyichi kan keessan jechuudha. Garuu edit gootanii suuta jettanii intinaa taatu taanaan immoo nama biraatu isin dursee poost godha waan ta'eef riisdi kontentii isinitti ta'a jechuudha. Innaa isa kanaadha. Wanta kana lamaan yuutuubiin dirqama nurraa gaafa nuyi balleessinu adabbii kana nuuf laata jechuudha. Isa kanaaf yuutuubii keenya keessatti keessattuu sagalee gaafa liivii seentan callistanii bantanii hin taa'inaa. Isa dhugaan isinitti himaa. Namoonni baay'een yuutuubiin liivii seentu callistanii bantanii hin taa'inaa. Viidiyoo sa'aatii 5, viidiyoo sa'aatii 6 koppiraatii irraa firii sagalee ta'e argatanii jala galchuu hin danda'amu. Daqiiqaa 2 daqiiqaa 1 yoo ta'e malee amma kana jala galchuun baay'ee hin danda'amu waan ta'eef chaanaalii keessatti rakkoo fidu. Gaafa viidiyoo liivii seentan amma isin danda'ame akka kokonattas ba'a sa'aatii irraa bu'a. Isa booda callistanii bantanii lafa keessanii teessu taanaan chaanaalii keessan balleessaa jirtu. Innaa isa kanaaf chaanaalii keessan irratti miidhaa akka hin dhufneef irratti hojjedhaa. Dhimma yuutuubii irraa tiktookii irraa viidiyoo buusanii iskiriinii daqiiqaa muraasa deddeebi'ee darbu sana liivii dabarsan isa kana viidiyoo kun darbe keessattis dubbadheera. Inni kun fudhatama akka hin qabaanne yuutuubiin akka hin fudhanne jechuudha. Kanaaf keessattuu namoonni gaafa viidiyoon keessan rakkoo godhatu piraayiveetii yookaas qulfii jala gootanii appilaayi gootan kunillee dhiibbaa mataa isaatii qaba. Yuutuubiin hin jaallatu. Namoonni baay'een rakkoo hin qabu. Piraayiveetii yoo gootanii yuutuubiin hin ilaalu gaafa isiniin jedhan no. Yuutuubiin chaanaalii yookaas viidiyoo piraayiveetii ta'e 2-3 argee jennaan viidiyoo keessanii shakka waan ta'eef utuu hin jaallatin dirqama riisdi kontentii godha. Kanaaf viidiyoo keessan xiyyeeffannoo itti kennaatii hojjedhaa amma hojjettanitti jechuudha. Gaafa viidiyoo keessan qulqullinaan hojjettan akkasuma rakkoo isiitti hin ta'u jechuudha. Inni dhumaa garuu taayitilii diskiripshin boksii fi taampinelii viidiyoo keessatti tun hojjetin poost hin godhina. Kunis hiikan qabu. Gaafa akkas gootan maal ta'a riisdi kontentii isin adabaa isa booda ji'a keessan eeddanii ammas utuma waa ediitiin godhin appilaayi gootu ammas viidiyoo keessatti